Hello, jirra jirtu hordoftoonni koo Keeftiyu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a model exit exam paartii lammaffaadhaan wal argineerra. Asin dura paartii jalqabaatiin gaafilee 25 hojjenneerra, jidduutti immoo blueprint for management, business management akkasumas business administration kan jedhu laaluuf yaallee turre. Kanaaf odeeffannoo sanarraa hawaawee akka bartan abdiin qaba. Har'a immoo paartii lammaffaatiin gaafilee 25 kan hojjennu ta'a. Har'a gaafilee hojjennu keessaa gaafileen calculation qaban ni jiru. Maaliif barattoonni baay'een gaafilee calculationis maaliif hin hojjenne jettanii waan na gaafataniif gaafilee 5 wayii kanneen mathematical calculation qaban koorsiilee garaagaraa irraa finneerra, isaanis kan ilaallu ta'a. Kanaaf har'a channel keenya forroonni haaraa taatan channel keenya subscribe, video keenya immoo like gochuu, akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiran kanneen jedhufu ji'a 5ffaa irratti exit exam fudhataniif, akkasumas ji'a caamsar waxabajjirratti warroonni exit exam fudhataniif share gochuudhaan akka isaanis fayyadaman akka gootan abdiin qaba. Kanaaf kallattimaan gara gaafii keenyatti deemna jechuudha. So gaafiin keenya har'a maal jedha? Inni tokkoffaa, an hourly wage for a sample of part-time employees at an ABC company are 14, 45, 15, 55 as well as 16. What is the sample variance jedha. Egaa gaafiin kuni barnoota statistics irraa fudhatame. Maal jedha? Hojjettoonni part-time ABC company jedhamu mindaan isaanii averageidhaan $40, $45, 50, 55 fi 60 yoo ta'e vaaraansiin isaanii maal ta'adha? Aan 62.5 jedha, baan 63.5, caan 65.5, daan immoo 50 dha. Kanaaf gaafiin kun egaa akkasumaan waan deebi'u miti. Mathematically formulaa fayyadamnee formulaa sana erga calculate goone booda resultii arganneen kan deebi'u murteessinu ta'a. Kanaaf akkuma isinitti himu yaalee gaafiin kun kallattimaan barnoota statistics irraa dhufe. Kanaaf maal goona gaafa jennu inni 40, 45, 50, 55 fi 60 jedhu kuni XI dha. Yes. So the wage for an individual or part-timer worker is known as XI. So XI is 14, 45, 15, 55 and 60 jechuu dandeenya. Samboodhaan kan barbaadame variance dha waan ta'eef variance argachuudhaaf immoo dura sample miinii argachuun baay'ee murteessaadha. Miinii erga arganne booda miinii sanarraa kaaneeti kan nuti variance calculate goonu jechuudha. Kanaaf kennamaan keenya an item already kennameera. Kan nuti gaafatamne immoo variance dha. Variance jechuun s square dha. Akkuma beektan sample variance yoo ta'e asitti kan nu gaafatame sample variance dha waan ta'eef s square jechuu dandeessu. So s square is equal to summation of individual item minus mean over n minus 1 the whole square. N keenya 1, 2, 3, 4, 5 number of observation dha. N is equal to 5 dha jechuudha. Kanaaf asitti maaltu nu hafa? X bar yookaan immoo mean calculate gochuu qabna. Mean calculate gochuu jechuun kanneen hunda isaanii walitti hidhaanii 5 hiruudha. So 40 idoo 45 idoo 50 idoo 55 idoo 60 hiruu 5 jennee 50 arganna. Mean keenya 50. Kanaaf mean keenya 50 erga arganne booda tokkoon isaanii irratti 50 hir'ifnee square erga goone booda n minus 1 jechuun 4 irraa jechuudha. So bifa teebiliidhaan barreessinu dura. Kanaaf xi x bar xi minus x bar whole square jechuu dandeenya. Kanaaf 40, 45 haga 60 gadi tarreessina. Mean keenya dhaabbataadha. Hunda irratti 50 goona. Kanaaf 40 hir'isuu 50 10 ta'a. 10 square immoo 100 ta'a. 45 hir'isuu 50 5 ta'a. 5 square immoo 25 ta'a. 50 hir'isuu 50 0 dha. 0 square immoo 0 ta'a. 55 hir'isuu 5 5 ta'a. 5 square immoo 25 ta'a. Kanaaf jara kana gaafa walitti hidhaatan 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a. Kanaaf summation jechuun walitti hidhama isaaniiti jechuudha. Kanaaf summation yes asitti 60 jira. 60 hir'isuu 50 sorry 10 100 ta'a. 100 ida'uu jara kana gaafa walitti hidhaanu 100 ida'uu 25 125 ida'uu 25 150 ida'uu 100 250 ta'a. Kanaaf 250 hiruu 4 ta'a jechuudha. Kanaaf 250 hiruu 4 gaafa goonu immoo 62.5 ta'a.
Kanaaf 62.5 immoo arra jira waan ta'eef the answer must be A ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan calculate goonee deebisuuf yaalla jechuudha. Gaaffiin lammaffaan an individual accumulated a birr of 100,000 for 10 years jedha. Before his retirement in order to invest small amount after he retired. If the person invests this money at 10% compounded monthly, how much will be a balance immediately after his retirement? Egaa koorsiin kun kallattimaan financial management irra gaaffii fudhatameedha. Especially chapter 2 irra fudhatame. Kanaaf financial management gaaffii achirra fudhatameedha. Kanaaf maaltu nu kenname? Namni tokko birrii 100,000 waggoota 10 keessatti story yoo godhe. Yes. An individual accumulated birr of this 10 years before his retirement in order to invest a business after he retired. If the person invests his money at 10% compounded, how much will be balance immediately after his retirement? Egaa namichi kun 100,000 store godhe jechuudha. Waggaa 10 dura. 100,000 store godhe waggaa 10 dura maal jedha? Interestiin isaa immoo percentii 10. Dhalli isaa percentii 10 jechuudha. Namichi kun kaayyoon isaa maa inni gaafa retire ta'e yookaan xurataa bahee biizinasii wayii hojjechuu barbaada jechuudha. Kanaaf namichi kun gaafa xurataa bahu gaafa retired ta'u birri meeqa argataadha? Birri 100,000 waggaa 10 dura percentii 10dhaan invest yoo godhe birri meeqa argataadha gaafin jechuudha. Kanaaf birriin 100,000 present value dha jechuudha. Kanaaf PV value keenya nu kennameera. Reetiin isaa percentii 10 jechuun 0.1 jechuudha. Taayimiin isaa immoo waggoota 10 jedha. Eenniin isaa immoo akkuma beektan compounded monthly waan jedhuu fi 12 ta'a. Maaliif ji'a ja'anii kan inni dhala calculate gochisiisu. Kanaaf n is equal to 12 ta'a jechuudha. Kanaaf gaaffiin nutti gaafatamne maa inni future value dha jechuudha. Future value. Therefore, given in Kenya present value R, T and N can be given and the future value can be required. Kanaaf future value is equal to present value into 1 plus R over N is a whole N times theta. Kanaaf R nis nu kennameera, N nis nu kennameera, time nis nu kennameera waan ta'eef 100,000 into 1 plus 0.1 because R in 0.1 idha percentii 10 waan ta'eef. Hiruu 12 the whole 12 baay'isu 10 ta'a jechuudha. Kanaaf 100,000 into 0.00833 the power of 1,120 ta'a jechuudha. Dhuma irratti gatiin nuti argannu 2,270 fi 700 ta'a jechuudha. Kanaaf kana kan qabu immoo filannoo irratti deemnee barbaanna. Aan 2,210 jedha, baan 1,100 jedha, caan immoo 2,270 700 dhaan immoo miliyoona 1 fi 1,100 fi 470 dha. Kanaaf caarratti kan jiru kun sirrii ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa calculation akkanaa hojjennu kennamni keenya maa inni barbaadamni keenya immoo maa inni kan jedhu sirriitti dura baafnee adda baasuu qabna. Akkasumas gaafiin kun koorsii kamirra dhufe kan jedhu murteessuu danda'u qabna jechuudha dursiree. Sana yoo goone gaafiin salphaa ta'a jechuudha. Gaafiin sadaffaan from the data below what is the mode class for the statistical distribution table jedha. Kun immoo gaafii statisticsdha. Class mark 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 nu kennameera. Frequency isaanii 5, 3, 1, 2 dha. Kanaaf gaafiin kan gaafatamne maalni modal class barbaada. Modal class jechuun the highest repeated value kan qabudha waan ta'eef salphumatti first class 5 kun immoo 3 dha. Kun immoo 1 fi 2 waan ta'eef first class ta'a jechuudha. Maaliif first class with class mark 1 to 10 have highest frequency waan qabuuf jechuudha. Mode jechuun the most repeated value dha waan ta'eef the answer must be A ta'a jechuudha. A ta'a jechuudha. Gaafiin afuraffaan if you have an opportunity to receive 100,000 3 years from now and if you can earn 6% on its investment that compounded annually, what is the amount that would make you indifferent if you are received the amount today? Ammas gaafuma reefu wajjin wal fakkaata. Amma immoo kan gaafatamni present value dha.
present value dha. Maaliif namichi tokko waggoota 3 booda qarshii 100 argata. Percentiin inni maallaqa isaatti store godhe immoo percentage yoo ta'e fi investmentiin isaa annual yoo ta'e. Yes, annual jechuun tiin keenya waan ta'a jechuudha. Tokko ta'a. Inni keenya immoo 3 ta'a. Kanaaf namichi kun har'a store kan godhe osoo maallaqa isaa receive kan godhe yoo ta'e har'a meeqa ta'edha? Present value isaa barbaanna jechuudha. Present value isaa barbaanna. Kanaaf future value is equal to present value times 1 to r the power of n waan ta'eef present value keenya immoo gaafa barbaannu present value is equal to future value over 1 plus r the power of n ta'a jechuudha. Kanaaf 100 hiruu tokko ida'u 0.06 ta'a. Kun percentage waan ta'eef 0.06 the power of 3. Maaliif n keenya 3 waan ta'eef n tiidha tiin keenya tokko waan ta'eef asitti hin barreeffamne. Kanaaf gabaabumatti 83 fi 962.92 ta'a. So filannoon isa kana of keessatti qabatu immoo isa kana ta'a jechuudha. Caarratti kan jiru 83 961.92 dha. Kun kanuma finne jechuudha nutis isa kana ta'a jechuudha. Kanaaf gaafilee calculation akkana expect akka gootan isaan nan gannin deebisuudhaaf garuu formula sirriitti yaadachuu fi beekuun nu barbaachisa waan ta'eef irra deddeebinee gaafilee calculation kana irra deddeebinee hojjechuudhaan formula isaanii master gochuun nurraa eeggama jechuudha. So kana kan goonu yoo ta'e easily understand gochuu ni dandeenya jechuudha. Ammas gaafii statistics itti deebine if the combined arithmetic mean of the two sample sizes 6 and 4 respectively, their mean are 15 and 25, then the combined mean is meeqa jedha. Gaafichi maal jedha? Arithmetic mean of two samples. Sample lamatu nu kenname. Size isaanii 6 fi 4. Mean isaanii immoo 15 fi 25 yoo ta'e combined mean isaanii meeqa ta'a jedha. Kanaaf combined mean barbaaduudhaaf formula nuti fayyadamnu jira. So asitti kennamni keenya n1 is 6, n2 is 4, x bar 1 is 15, x bar 2 is 25. The required is combined mean. So combined mean kana x bar c osoo jenneeni kamitti barbaanna. So combined mean is equal to n1 times x1 bar plus n2 x bar 2 divided for the summation of their observation ta'a. Kanaaf 6 by 15 ida'u 4 by 25 hiruu 6 ida'u 4 ta'a. Maaliif number of sample sizing keenya 6 fi 4 waan ta'eef jechuudha. So dhumarratti gatiin nuti argannu 190 hiruu 10 ta'a. Isaatis 19. Kanaaf caarratti kan jiru deebii sirriidha jechuudha. Deebii sirriidha. Kanaaf har'aaf akka carraa financial management fi gaafilee statisticsii hojjechuuf yaalleerra. Gara fuulduraa immoo gaafilee calculationii kanneen biraa kan ittiin daballu ta'a. Gaafilee 5 har'a hojjenne gaafilee model exit exam garagararraa kanneen dhufanii fi gara fuulduraas happen gochuu kan danda'anidha jechuudha. Gara fuulduraas gaafii akkana paartii sadaffaa keessaa amma tokko in daballa jechuudha. Gaafii jaffaarratti haa deebinu. Gaafii gara jaffaatti gaafa deebinu maal jedha? Which of the following statement is correct jedha. A. The range is the measure of central tendency. B. The median is the measure of the dispersion. C. For a symmetric distribution, the mean is equal to the median. C. For skewed distribution, the variance is negative number jedha. Gaafiin kunis ammas statisticsima keessa dhufe. So kanneen kennaman keessaa kan dhugaa ta'e isa kamidha? Range is the measure of central tendency. Median is the measure of dispersion jedha. What called for systematic symmetric distribution, the mean is equal to the median jedha. Daan immoo for skewed distribution, the variance is negative jedha. Kanaaf filannoowwan kennaman keessaa caarratti kan jiru for symmetric distribution, the mean is equal to the median kan jedhu sirriidha. Isaan kan garuu sirrii miti. Maaliif range center of central measure of central tendency miti. Median immoo center of measure of dispersion miti akkuma beektani. For skewed distribution the variance is positive dha malee negative miti. For symmetric distribution immoo the mean is equal to median kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Gaafiin itti aanu the range and the smallest of a set of number is 16 and 3. If the number 8, 21, 34, 70 are included, what will be the range of the new sets of number? Kunis statistics dha. Maal jedha? The range and the smallest sets of the number is 16 and 3.
range isaa nu kennameera, smallest number inis nu kennameera jechuudha. So range fi lakkoofsi xiqqaan nu kennameera, smallest value in the range. Inni biraa if the number are 8, 21, 34 and 70 are included jedha. What will be the range of the new sets of number jedha. Kanaaf range nu kenname, smallest number nu kennameera. Lakkoofsonni haarawaa immoo kanneen biraa nu kennameeru jechuudha. Lakkoofsota kennaman keessaa 8, 21, 34 fi 70tu jira. Isaan kana keessaa the highest number kan jennu 70 kana. Smallest number immoo asitti nu kennameera 3dha. Rangein haarofti meeqa yoo jedhe simply the largest number minus the smallest number ta'a jechuudha. Kanaaf 70 hir'isuu 3 that is 67 ta'a jechuudha. Kanaaf the newest range is simply 67 ta'a jechuudha. So the answer is 67. The answer is 67. So B is the correct answer. B is the correct answer. Gaafin itti aanu for a positive skewed distribution which one of the following is incorrect jedha. Ammas gaafii statistiksiidha. Akka carraa gaafilee statistiksii baay'ifne amma maalifi gaafilee calculation qabannu hojjedha waan jettaniif more of statistiksii fi financial managementidha. Calculation kan qaban sanaafiin gara isaanitti xiyyeeffadhe gaafiin statistiksii baay'ate sanumaa fi so gaafileen babbareedduudha waan taaneef more akka hubattanii isin gargaara yaada. Kanaaf gaafiin 8ffaan statistiksiidha jechuudha. For a positive skewed distribution which one of the following is correct jedha. The majority of the value lay in the right of the mean. The longer tail to the right jedha. The mean more in the median are equivalent. The graph is symmetric about the mean jedha. Daan konkuma sirrii miti. So for a positive skewed distribution the longer tail to the right kan jedhu ni adeemsisa. The majority of the value lay to the right of the mean kan jedhu kun ta'uu danda'a. So the answer is B. Gaafii saglaffaa the shoe size of the most of the people in Ethiopia is number 35 and which measure of central tendency code is does it represent jedha. Fakkeenyaaf baay'inni namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan baay'een isaanii lakkoofsi kophee isaanii 35 yoo jenne amma jecha baay'ee isaanii kan jedhu gaafa laaltan repeated value agarsiisa waan ta'eef the most repeated value yoo ta'e immoo yeroo hundaa the measure of central tendency that associated with repeated values mode one day is answer is C. Malif gaaf sirriitti hubadha. The shoe size of most of the people in Ethiopia is number 35 jedha. Which number is central value for does it represent? So the size most of the people Ethiopia kan jedhu kun jechi most jedhu kun maal agarsiisa? Mode agarsiisa jechuudha. Mode agarsiisa jechuudha. Isa sana isinitti himuu barbaade jechuudha. Gaafin itti aanu the domestic marketing and the international marketing are similar in all except jedha. Kun immoo international marketing dha. A applicability of the marketing principle, B task of the marketing activity, C coping with the environment, D applicability of the marketing concept. Egaa marketingin bakka lamatti qoodama jenneerra domestic marketing and international marketing. Isaan suni baay'inaan wanti isaan fakkeessu jira garuu garaagarummaa qabu. Amma kan nuti gaafatamne are similar except jedha. Kan isaan gargaritti ba'an applicability of marketing principle karaa kanaan isaan lachuu tokko. Task of marketing activity maybe garaagarummaa qabaachuu danda'a amma tokko. Coping with marketing environment garmalee garaagarummaa qabu kun. Applicability of marketing concept kuni similaridha karaa kanaan. Kanaaf A fi daangoon kumaan ta'anii kanaaf the answer is either B or C ta'a. More of it is associated with B ta'a jechuudha kuni. Gara task variation or task of marketing activity ilaallata jechuudha. Inni itti aanu when the product have been copied and sold without the permission of the rightful manufacturer that refers to inni kun more of associated with what called entrepreneurship as well as principle of marketing illee ta'uu danda'a akkasumas entrepreneurship ta'uu danda'a. Kanaaf maal jedha when the product have been copied and sold without the permission of the rightful manufacturer that's referred to brand extension, local brand, brand piracy and the private brand jedha. So kuni hanna waan ta'eef brand piracy kan jedhu ta'a jechuudha. So brand piracy mean when a certain individual can copy and sold a product without permission of the owner or the copyright holder jechuudha.
copyright holder. So brand price kan jedhu deebii ta'uu danda'a jechuudha. Gaafin itti aanu one of the following is an international marketing promotional mix that include gift, coupon and game jedha. Kunis international marketing jedha. Sales and promotion strategy kan jedhu sanarratti dhufe gaafin kuni. Kanaaf filannoon kennaman keessaa promotioning, giftii, coupon fi gamii of keessatti qabatu kamidha. Advertisement, personal selling, sales promotion, publicity jedha. Advertising and publicity kan jedhu kun lamaan hin ta'u. Sales promotion or personal selling keessa ta'a. Kanaaf it is mainly associated with sales promotion wajjin deema jechuudha. Gifting, coupon and gaming jechuudha. Gaafin itti aanu HRM dha. Maal jedha? Which one of the following statement is incorrect about human resource? Kanaaf gaafii HRM irra dhufeedha kuni. Maal jedha? Human resource is the only resource which gains more knowledge and skill in the long run, whereas other factors in production goes on depleting jedha. Baan immoo human resource management is a pervasive activity in any type of organization. Chaan immoo human resource is the only factor of production which produce less than its input jedha. Diin immoo human resource can produce synergistic effect jedha. Kanaaf filannoowwan kennaman keessaa kan soba ta'e isa kamiidha gaafini? And human resource is the only resource which gain more knowledge and skill in long run, whereas other factor of production goes on depleting, and human resource management is pervasive activity jedha. Baan sirriidha. Human resource is the only factor of production which produce less than input jedha. And the human resource can produce synergy effect. So daafi baan almost gara deebitti dhiyaatu. Kanaaf baarratti gaafa xiyyeeffannu human resource management is a pervasive activity in any type of organization jedha. In any type of organization bakka jedhutti ni kufa jechuudha. So incorrect kan ta'e isa ta'a jechuudha. Gaafin itti aanu inni sunis HRM dha. So gaafii human resource management irra dhufe kunis so maal jedha? Which of the following is not an internal environment influencing HRM? So internal environment and external environment jennee bakka lamatti qooduu dandeenya waan ta'eef the HRM factors. So irratti the work group jedha. Baan immoo nature of the work jedha. Caan immoo the leadership style experience. D labor union jedha. Kanneen kennaman keessaa not internal kan hin taane isa kami? Work group, nature of the task, leadership style experience kan jedhu kunniin internal dha. Labor union garuu external dha waan ta'eef daan sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu Daniel is an employee at Skylight Hotel, and some weeks he works with a catering group, and the other weeks he assists the reservation clerk, and the other in parking attendant. And this example of job description, job rotation, job enlargement, job specification jedha. Egaa namichi Daniel jedhamu Skylight Hotel keessatti hojjeta. Torbee muraasa keessatti akka catering group keessatti hojjeta. Torbee muraasa immoo reservation clerk keessatti hojjeta. Torbee kaan immoo parking attendance itti hojjeta. Taatiin kun maal jedhamaadha? Kunis HRM dha. Job rotation kan jennu sana ta'a jechuudha. Job rotation. Gaafin itti aanu all of the following statement are a task environment factor that directly or indirectly affect and are affected by the organization operation except strategic patterns, supplies, customers, strategy. All of the following statement are the task environment factor that directly or indirectly affect and are affected by the organization's operation. Strategic partners, customers, suppliers, strategy jedha. Kanaaf daan strategy kan jedhu kun hin ta'u jechuudha. Strategy kan jedhu kun hin ta'u. Inni bira blank is the power that come from one's ability to control and disperse benefit to others. Reward power, coercive power, referent power and expert power jedha. Inni kun kallattimaan koorsii leadership and change management gaafii koorsii jedhu irraa gaafii dhufeedha.
Majeda blank is the power that come from one's ability to control and dispense a benefit to others. Kanaaf inni kun mainly associated with expertive power jechuudha. Expert power mainly associated with the knowledge or experience of an individual one day comes from one's ability to control one jedhuuf it is expert power ta'a jechuudha. Expert power ta'a. Gaafin itti aanu which of this best differentiate how a leader rather than the manager influence team. Ammas leadership and change management jedha gaafichi. Which one of the following best differentiate how a leader rather than a manager influence teams jedha. Amma waa'ee leaderidha kan itti gaafatamne jechuudha. How leader rather than manager jedha waan ta'eef leaderiin tokko akkamitti hojjettoota isaa influence gochuu danda'a. A by reacting to the change, B by being an example, C by exercising formal authority, D by focusing on control jedha. Egaa akkuma beektan leader can being an example for the followeridha waan ta'eef amma kuni reacting change, exercising formal authority, focusing on control kan jedhu kun hin ta'u. Kanaaf baan sirriidha jechuudha. Gaafin 19ffaan which of these best differentiate how manager rather than leader influence team jedha. Almost gaafilee lachuu wal fakkaatu garuu haala ittiin filannoo itti kennameetu garaagarummaa qaba. Sirriitti ilaala which of these best differentiate how manager rather than leader influence team jedha. Inni kun immoo best differentiate how leader than rather than manager. Inni kun waa'ee leadership inni kun immoo waa'ee managementidha jechuudha. Kanaaf managerii tokko hojjettoota isaa yookaan tiimii isaa akkamitti influence godhaadha. A directing according to the team preference, B providing vision for the future, C controlling through structure and system, D encouraging innovation and problem solving jedha. Egaa manager yeroo baay'ee controllingidha waan ta'eef controlling through system and structure kan jedhu caarratti kan jiru kun deebii sirriidha jechuudha. Kanaaf ishee kana sirriitti adda baasa. Managerii tokko akkamitti tiimii isaa influence gochuu danda'a, leaderiin immoo akkamitti influence gochuu danda'a kan jedhu garaagarummaa guddaa waan qabaniif isaan saniin adda baasuun isin irraa eegama jechuudha. Gaafii 20ffaan inni kunis leadershipidha. Maal jedhaa what leadership style should be adopted by the manager who has been allocated a team that require direct supervision jedha. A leadership style should be adopted by the manager who has been allocated a team that require direct supervision. Teamiin isaa direct supervision barbaada yoo ta'e leadership stylein dhaabbanni sun fayyadamuu qabu isa kamiyya. Laissez-faire fayyadamuu qabu. Partneristic kan jedhu kun gonkumaan beekamu. Democratic and autocratic kan jedhu keessaa lamaan keessaa tokko filanna. Garuu hojjettoonni isaa direct supervision hin barbaadu taanaan autocratic ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammas kunis leadershipidha. Maal jedhaa? Leadership is based on the superiors authority, responsibility, accountability, persuasive communication. Leadership is based on superiors authority, responsibility, accountability, persuasive communication jedha. So more of gara what you call communication itti deema jechuudha. Kanaaf leaderii maal gochuu barbaada? Yeroo baay'ee hojjettoota isaa communicationidhaan amansiisuu barbaada malee authority isaa fayyadamuu hin barbaadu jechuudha. Authority isaa control gochuu force gochuu hin barbaadu. Rather than persuasive communication fayyadamuudhaan hojjettoota isaa yookaan followeroota isaa manage gochuu barbaada jechuudha. Gaafin itti aanu which one of the following is not the role of an entrepreneur in economic development? Kun immoo entrepreneurshipidha. A wealth generation, B general employment, C balance political environment, D enhance the number of enterprise. Kanaaf role of entrepreneurship in economic development kan hin taane isa kamidha? Kan hin taanedha. Wealth generation, general employment, balance political environment, enhance the number of enterprise jedha. Enggዲህ waa'ee wealth economic development gaafa ilaallu political aspect ilaaluu hin qabnu waan ta'eef roolii entrepreneurship in economic development kan hin taane balance political environment kan jedhu jechuudha. Wealth creation, general employment, enhance the number of enterprise kaayyoo entrepreneurship jechuudha. Yookaan entrepreneur tokko qabatee kaa'udha jechuudha.
Gaafiin 23ffaan an XYZ company is invested in developing, producing and selling a new product. Before it does so, the company spends 6 months conducting a marketing research. What are the primary advantage of this course of action? Yes, dhaabbanni tokko gara biizinasii wayii osoo hin seenin dura research hojjechuu qaba. Research hojjechuun isaa maaliif isa fayyadaadha karaa biraatiin? A, to delay the production process and increase labor cost. B, to increase the cost and determine consumer dislike. C, to predict trends and provide information to customer. D, to minimize, to determine customer preference and minimize loss. Kanaaf gonkumaa to delay production kan jedhu aan hin ta'u, to increase cost gonkumaa aafi baan hin taane. Deebii yoo ta'e caafiidhaadha waan ta'eef dhaabbanni tokko researchii sirnaan kan hojjetu, especially product haaraa tokko develop gochuu, produce gochuu fi sale gochuu yoo barbaade researchii wanni inni hojjetuu fi customer preference and minimize loss minimize gochuudhaafi kanaaf daan deebii sirriidha jechuudha. Our answer is what? D is the correct answer. Gaafiin 24ffaanii maal jedha? A legal form of a business ownership which has a limited liability in a separate legal entity is called corporation, partnership, proprietorship, creditor. Kanaaf dhaabbanni isaan kan sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha baay'ee yeroo baay'ee maalifi yeroo baay'ee qorumsa irratti happiin ta'uu waan ta'eef. Amma legal form of business ownership which has a limited liability fi separate legal entity sirriitti ilaala. Limited liability akkasumas separate legal entity qaba yoo ta'e dirqama dhaabbanni sun what you call partnership ta'a jechuudha. So partnership wanti inni corporation fi sole proprietorship irraa isa adda baasu limited liability fi separate legal entity qabaachuu isaati jechuudha. Gaafiin 25ffaan a neighborhood grocery store has added a bakery. What element of marketing should be store used to attract a customer from surrounding area? A neighborhood grocery store has added a bakery. That what elements of marketing should? Amma grocery kun maal dabalate? Bakery dabalate jechuudha haaroodha. Kanaafi naannoo sanarratti customeroota jiran harkisuudhaaf maal fayyadamuu qabaadha? Beeksisuudha waan biraa miti. Promotionii fayyadamuu qaba jechuudha. Maaliif product inni qabuun beeka waan ta'eef product haaraa waan ta'eef promotion hojjechuun isaa dirqama ta'a jechuudha. So the answer is promotion. The answer is promotion. Kanaaf gaafileen irra baay'een isaanii international marketing, principle of marketing fi statistics baay'atu. Akkasumas gaafilee calculation sana keessa immoo financial analysis, financial management FM fi statistics dha. So isaan kan ilaalle irra ammas gara fuuldura immoo gaafilee calculation dabala, gaafilee theory illee waliin itti fufaa deemnaa jechuudha. So arraaf gaafilee 25 kun nugaa warroon channel keenya subscribing goone channel keenya subscribe gochuudhaan nu wajjin akka taatan barbaanna. Maaliif sirriitti hin fayyadamtu waan ta'eef channel keenya subscribe gochuu, video keenya share gochuu, video keenya like gochuu hin dagatinaa jenna. So thank you very much. Kokif Tube the hub of knowledge jenneerra nuti. Kanaaf isin maal akka jettan comment section jalatti naa kaa'uu ni dandeessu. Part sadaffaatiin video biraatiin ammoo arginutti nagaan jiraadha.